Eshi an Makiya Ahmed Najashin jedhama. Dhaloonni koo naannoodhuma Jimmaa kana keessa. Tokko hin qabu bakka ani ijoollummaa kootiin Saawudii deeme. Saawudii deemee hojjedhee wanta ol keeyyattee hin jiru. Abbaa manaa kootiin irraa duunaan mucaa koo guddisaa ture. Utuun hin dahin narraa du'e. Inni qabamee biyya galee bicoodhuma dhukkubsatee narraa du'e. Amma mucaan kan qomoo biyya sana keessatti alaa waggaa 4 ergan dhiisee dhufe. Waggaa arfeesaa keessa jira ergan dhiisee dhufe jechuudha. Warrumti achitti isa beekanu hiriyaa isaa ijoollee qaban wali ofitti naa qabanii naa eegaa turan jechuudha. Akkuma koo haadhaaf abbaa ta'aniif jechuudha ofitti qabanii xaraaraatanii masruufas kennaa fi abshireedhanii ilaalaa turan jechuudha. Engadda paaspoortii fudhachuun isaa. Waggaa darbee mazaggabamee engadda je'an guunne lama paaspoortii fudhachuun isaa. Amma inni nuyyuu qabamee jedhanii kaleessa natti manu. Inni nuyyuu qabamee jedhanii kaleessa ala natti manu an eessan naqamee mee karaan deebi'uu dhabeetiin jira ani. Ilmoon koo dhumna oddoon kee adduun qabu. Anu fi kootii mana hin qabu. Mana namaan hojjedhe harka Saawudii irraa dhufe. Firana sassaabu tokko hin qabu. Ati nama guddaadha akkamitti si erganna akkamitti si ergachuu dandeenya jedhanii na didu. Ani sossobadheetini birrii namni mana namaan hojjennee nama sossobadhee mana namaa hojjetaa ture. Amma immoo amriin hin dandeenye natti dhufeera. Amriin hin dandeenye tokko natti dhufee jira amma. Maanni inni iddoon ilmoo koo adduun qabu qabamee mana isa hidhaa Saawudii jira la. Guyyaa lama dheengadda maksanyoo natti manii jechuudha. Inni gaafa dhufee eessarra kiyadhaa lafan isa kiyadduun qabu. Kireeffadhee ol kaa'uudhaaf birrii hin qabu hojii hin qabu ani nafsii kootiif iyyuu. Iddoon ilmoo koo kiyadhuu hin qabu. Mee namni rabbii jedhu tokko bakka hooma ta'e na gochuudha malee ani bajjeessis wantan argadhu jiru ilmoon koo bakkee duwwaa tafa. Afaan hin beeku nama hin beeku. Dhufee wanni inni ta'uu waa tokko an beekaa jiru. Ani iddoon ilmoo kootti sassaabadhu tokko mana kifilee tokkollee hin qabu. Kireeffadhee jiraachuudha birrii hin qabu hojii hin qabu. Akkanatti rakkinarra jira jechuudha bakka ajaan koo kana. Ayyee egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboloota keenya dhageessanii jirtu. Waayyoon keenya kun jaallatanii miti kan isaan akkanatti mimmaan cobsaa jiranu. Dhaamsa isaanii, adaraa isaanii, amaanaa isaanii harka isaanii sanitti hiixataa jiru. Waan dandeessaniin gargaaraa. Namoonni gargaaruu hin dandeenye immoo viidiyoo kana sheer gochuudhaan nama biraa bira akka qaqqabu godha. Tarii isin biraa namni jiru namni tokko deeggarsa godheef ayyoo kana mimmaan isaanii qorsuu danda'a. Ilmi isaanii Saawudii Arabiyaatti argatanii biraa qabamanii dhufan jalaa qabamee dhufaa jira. Amma fala dhabanii isinitti watwaataa jiru waan ta'eef waan dandeessaniin bira dhaabadhaa. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliitii, kaameeraan Abdusalaam Warquutii, galatooma ulfaadhaa.